Shabaka bilaashoo daataa firiin Suudii Arabiyaa keessa warra jiraniif keessumaa dhiyeenya kana guyyaa lamaa sadii appilikeeshinoonni hundi tajaajila dhaabanii jiran. haa ta'u malee garuu appilikeeshiniin kun ammallee ni hojjeta. Ufee baatii Ramadaana galata mootii olaanaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni kun Zeen irratti hojjeta. Zeen irratti ammaaf deebi'ee hojjetaa jira. Itti fayyadama. Asumaanuu yeroo hundaa warreen gara TikTokiin dhuftanii fi warreen gara gargaraatiin dhuftan hundi keessanuu warreen chaanala kana gaseentanii subscribe yookaan maatii taataniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa. Ammallee warri chaanala kanaaf maatii hin taniif maatii akka taatan maatii Gadaa Orotube kana chaanalli isaa viidiyoo inni galakisus kana jala deemtanii waan irraa isinii tolu itti fayyadamuu ni dandeessan. Playlist keessaas yoo fi galtan barnoota garaagaraa waan jiruuf keessaa barattanii waan isinitti tole itti fayyadamuu ni dandeessan. Warreen gara biraatiin hordoftan Gadaa Orotube jettanii itti barreessitanii search hogguu gootan chaanalli kun isiniif baha waan ta'eef yeroo dhuftanii maatii taataniif mallattoo gurra qabdu tanaa yookaan notifiikeeshinii kana ol tajaajiltu tanarra kaayachuu hin irraanfatina. Mee appilikeeshiniin kun akkamiin hojjeta kan jedhuu fi daataa biraa ammaaf keessaa hin qabu. Mee YouTube keessaa jira amma haa jennu. YouTube irratti akkana hojjechuu isaa ni argitanii jechuudha. Salaamu alaikum. Mee amma hojjechuu isaa dhibbatti ni argitan jechuudha. Akkasuma immoo kun liiviidha. Liivii YouTube irratti hojjechuu jira. Mee keessumaa hoo kan isin hedduu itti bohaartan appilikeeshinii TikTok yookaan kana dalaguu isaanii gartan walumaa galatti mee warra liivii yoo nefseentan ni hojjeta jechuudha. Kanaaf obboleettii kabajamu warreen itti fayyadamtan inni kun appilikeeshiniin kun maal jechuudha mala isaa diskiriipshin boksii jiraan isiniif kaayaa achi jira liinkii isaa qabatanii gabbuufattanii itti fayyadamuu ni dandeessan. Dhumatti yeroo gabbuuftan piroosesa hedduu isin gaafatu serverii isaa qofaa jijjiirattanii serverii isaa hogguu jijjiirattanitti inni sirriitti isiniif dalagu. Mee serverii isaa akkamitti jijjiiramu kan jiruufi kana oguu keessa gaseenta sagalaffarra kaa'uu kun ammoo baay'inni irra hogguu keessan baay'inni kanarratti amma zeeniitu asirratti hojjeta sa'aatii kanaafuu itti dhimma barnoota biraatiin appilikeeshinii biraatiin Gaaf tokko rasuulli minbarii kurani kutubaan gahee osoo karaa jirani waa'een itti dhufnaan jidduun jallisanii amiin amiin jedhan harka ol fuudhanii jecha kaan sadirra deddeebi'anii booda gama kutubaatti isaan deebinaanii gaafii dhiyeessaniif sahaabonni isaanii malla geessan jechuun ni argama rahmaani waan isaaniin galle irraa gaafatanii